الله وبركاته ودوتو تيجمي يوتيوب عندي كيسنا بقى أنا قاعد نجرا تاني سنين جرا يجرا ويا هرا وامتى أن كبر ده سنين بيا ده جرو تليفون أندروي أورجينال في أورجينال كان ثاني أهلا سلباتين أكاتا تأدبا بتشو دنديسن إسنجرسي سوراف وفي جرا يجرا إستنيرا كان يجمع قرو يرود راتيف ماتي تيجمي يوتيوب ورن ثاني يجرا سبسكرايب بقول ماتي تاتن يجرا يرو سبسكرايب بقولن televizichi angad ise sekendi ta keessatti dafee isin bira ga'a jechaadha yoo subscribe gootan gara biraatiin maallaqa kaffaltanii tola jechaadha nuuf haamilee taatan jechaadha telefoonota Android originaalaa fi originala kan taane haala salphaan akkaataa itti adda beekuu dandeenyu isin garsiisa akkana hordoftan isiniin jedha jechaadha warroonni telefoona Android hin qabne illee viidiyichi beekumsa waliigalaatiif isin fayyada waan ta'eef akka jaalattan abdii guddaa qaba. Addunyaa kanaaf qormaa kan taate chaaniyaadha. Telefoonni originaalli yeroo ba'u kooppii yookaan akkuma waraqaan kooppii walirraa ta'u kooppii akkuma telefoona sanii fakkeessitee baafti. Kanaaf namoonni hedduun originala bitanna jedhanii yeroo kooppii bitatantu argamaa jechaadha. Kooppiif originaalli ija qofaan adda baastee laaltee adda baasuun hin danda'amu. Akka milikkita tokkootti nuu taa'uu danda'a malee guutumaan guututti kun originala kun kooppiidha jechuu hin dandeessu jechaadha. Keessa yoo seente qofa beektaa jechaadha. Akkanaan ijaan laallee hamma tokko murteessuu ni dandeenya. Mee hamma tokko maal yoo laalle ilaalla. Iskiriiniin originaalaa baay'ee ariifataadha. Kan originaalaa hin ta'ini baay'ee suuta deema. Iskiriiniin originaalaa baay'ee bareedaadha. Kan originaalaa hin ta'ini ni daalachata. Amma kana qofaa miti. Irra caalaan Android originaalli simii yookaan shari'aa tokko qofa nyaata. Kun ammoo lama kan nyaatu argitanii jechaadha. Kan originala ta'e akka Grand Dozii fi G7 fa lama nyaata. Garuu lama nyaachoo isaa dursee hima. Kan originala hin ta'in waan kanaayyuu hin dubbatu jechaadha. Yeroo keessa banti qofa argataa jechaadha. Kana qofaan originala telefoonni kun yookaan originala miti jechuun hin danda'amu jechaadha. Kanaafuu keessa isaa seennee daawwannaa keessa isaa seennee ilaaluun furmaata isa xumuraa nuu ta'a jechaadha. Kanaaf keessa seennee akka itti hordofuu dandeenyu wajjin ilaallaa hamma dhumaatti na hordofaa isiniin jedha jechaadha. Warri yeroo duraatiif HMI YouTube bira dhuftan subscribe gochuu akka hin dagannee isiniin jedha. Tokkoffaa siitingii keessa seennaa. Ergasii filannoo nuu dhufan keessaa about phone tajettu tuqa. Erga about phone tajettu tuqaasnee booda innis filannoo nuu kennaa. Filannoo nuu dhufan hedduu keessaa status tajettu san tuqaasnaa jechaadha. Isa yeroo tunu jechaadha. Filannoo hedduutu nuu dhufa. Filannoo hedduun nuu dhufan keessaa IMEI tan jettu kana waraqata yookaan telefoona biroo irratti sirritti lakkoofsa isaa kana qabannaa jechaadha. Telefoonni kamiyyuu IMEI tokko qofa qabaa jechaadha. Digitaala takka qofa qabaa. Originala kan ta'e 15 ka original hin taane achi gadi qabaachuu ni mala. Sunuyyuu internet browseriidhaan connect yoo goonu sirrii nuun dhufu jechaadha yookaan hin jiraatuyyuu jechaadha. Lakkoofsa waraqachaa yookaan telefoona irratti kan amma isinii hime kana qabattan jechaadha. Kana qabannee iddoo kanarraa baana. IMEI digdamiafur.com jennee barreeffannaa googlicha keenya irratti dhiyenna. Haala kanaan barbaadee nuu fidee jira. Ergasii akkana xinnoo olooftanii saanduqa argaa jirtan tana keessatti isinitti agarsiisa. Saanduqa tana keessatti lakkoofsa duratti qabanne sani asi guunna. Anamma telefoonni an qabadhe jiru Note 5 dha. Lakkoofsa duratti qabadhe san 99 duwwaa 5
torba tokko afur shan sagal lakkoofsa dura qabadhe san asi guutee jira. Cheek tajettu san tuqaaftu jechaadha. Ittaansine phone detail tajettu san tunna. Erga isa tunne Samsung Galaxy Note 5 qabachoo kiyya isinitti agarsiisaa jira. Tilifoona kamiinuu qabattanii jiraattan isin akkasitti adda baafachuu dandeessan jechaadha. Bifa tilifoonichaan qabadheeru akka isin argaa jirtan kan bifa isaa, memorii isaa, baatirii isaa, speedii tilifoonichaa haala kanaan nu agarsiisa jechaadha. Yoo oriijinaal hin taane kana guutumaan guututti nuun agarsiisu jechaadha. Kana nuu fiduu hin danda'u jechaadha. Haala salphaa kanaan tilifoona Android oriijinaalaa fi oriijinaala kan ta'an adda baafachuu ni dandeessanii jechaadha. Akkuma argitan sagalee isaa, kaameraa isaa maal akka fakkaatu kun akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Odeeffannoo guututti waan tilifoonichi kun qabu haala kanaan nagarsiisaa jira jechaadha. Isinillee kana laaltanii itti akka fayyadamtan abdii guddaa qaba jechaadha. Namni yeroo duraatiif gara HMI YouTube dhuftan subscribe akka gootan gara nu isin gaafadha. Viidiyoo isin tole hiriyoota keessaniif share godhaa isin jedha.